Waldaan humna wangeelaa magaalaa Minneapolis Minnesotaatti argamtu kunoo gargaarsa waaqayyootiin waggaa torba guutte. Hundeeffama ishee irraa jalqabee hojii wangeelaa biyyoota Ameerikaa fi Oromiyaa keessatti bal'inaan hojjechaa turuun ishee ni beekama. Hundeeffama waggaa torbaffaa ishee kana sababeeffachuun waaqeffannaan addaa gaafa onkoloolessa 24 2021 akka lakkoofsa Minnesotaatti sa'atii 10 jalqabee kan qophaa'e yoo ta'u, sagantaa kanarratti wangeela lallabuudhaan hojjetaan wangeelaa luba Kaffayaaloo Amantee akkasumas obboleessi keenya faarfataa jaallatamaa Phaawulos Tegeeny waldaa Ebenezer Oromoo Evangelikal Church irraa kan irratti hirmaatan yoo ta'u, namoonni magaalaa Minneapolisii fi naannoo isheetti argamtan hundi keessanuu sagantaa kanarratti akka argamtaniif kabajaan affeeramtanii jirtu. Warri sagantaa kanarratti argamuu hin dandeenye immoo kallattiidhaan YouTube chaanalii keenya waldaa humna wangeelaa akkasumas fuula feesbuukii keenya irratti nu hordofuu dandeessu. Teessoon 9201 Normandale Boulevard, Bloomington, Minnesota 55437. Kottaa wal wajjin waaqeffanna. Waldaa Wangeelaa. Isani na karote enyu karata bisa wakayo tudubate mata panga bachisa. Isani na karote enyu karata wakayo tudubate mata panga bachisa. Isani na karote enyu karata bisa. Yesus jira, Yesus jira, Yesus jira, Yesus jira. Hargala duta suma, obole sandafa Yesus jira. Hargala duta suma, hargala duta suma, hargala duta suma, hargala duta suma. Obole sandafa Yesus jira.